jiran jedhee beeka. Eenyuuf kabaja keetiif. Rabbi si haa kabaju. Rabbi si haa kabaju. Ammallee ilmoo nama guddaa ta'uun kan kee si galee obboleewwan qaqqaaliiwwan akka kanaa qabaachuun si boonsa. Si boonsa si galee. Kanaafiyyuu harka kee ol kaasee amma jechuun anaa wajjin yoo nu jaallatta ta'e yoo kabaja obbolaa keetii qabda ta'e ani waan jabaan jedhu obbolummaa nama kee ibsuudhaaf ayiwaa asina qottanas wayifan siin jedhee biqiltuu yaa amma har'a booda naa wajjin jedhe har'a booda biqiltuu neetworkii kee taap godhaa jedhee mee ijoolleedha gurbaata irratti dawwalee immoo sa'aatii kana laa waa wayii ergama wayiitu jira inni akkana neetworkii si hidhee asuma ga'ee akkana ta'e ba amma silaa sirrii jira waan ati jaarsa waan taateef waan ati jette annan fudhadhaan akka kootti ati waan na jechisiiftan qophiidha jechuuf jaarsa siis nan shaadaachisa si shaadaachisen sitti gabu'a biqiltuu amma akka inni sirratti hin dawwalle nan beeka utuu inni sirratti hin dawwalin si haa shaadaachisa daddafee si galee qophaa'e marka kee ol kaase. Shaadaa maalii qabachuudha? Shaadaa jechuun shaadaa obbolummaati bara ati nutti kaanfattaa obbolaa ta'uu keenya. Isiniin hin boona dhugaa dubbachuu. Bakka staayil kanaafiyyuu gisee tokko harka kee ol kaase qaba min ishee no yaare waalla nahi bakka mindinno harka kee ol kaase. Har'a booda anaaf qorataan obbolaa jaalalli jaraa diigamsa hin qabne kan namni na ajaynaan an hin bilookne obboleessa kiyya waan ta'eef obboleessa kiyya jechuun ajaja namaatiin hin bilookne. Seera shaadaan cabsi. Anchi araadiyyaa afaan jara kaaniitiin sitti himu amma irran deebi'a sana lafaa kaafna ishi amma sirraa eegga. Har'a booda qorataa obboleessa koo an jaalladhuu fi an kabaju adda bahuu hin danda'u. Obboleessa koo waan ta'eef irraa adda bahuu hin danda'u. Irraa adda bahuu hin danda'u jedhe. Obboleessa koo irraa adda bahuu hin danda'u. Kana booda gabaabsuu ka'eera fiteera jechuma sadii qofa. Kana booda anaaf qorataan walii galtee uumnee wajjin hojjechuudha. Maa wajjin namni dhiisaa nuun jedhan jiru. Jedhe kana wajjin jedhe kana. Jaarsi jedhee waan deeffatiin kaati laa. Jechuun wajjin namni dhiisaa nuun jedhan jiru jechuudha. Jaarsi kabaja bara isa gara har'a boodaadha barboo isa darbe miti isa har'a booda. Amma ofirra kaa'ee dhufuu siin taane nan tuffatinan nama waggaa 41 deengadda kabajate onlaayinii irratti. Akkasii. Eegalee. Baga geessanii waa'ee biifamaa si eebbisuudha boqotaa. Amma gara ijootti deebi'a. Amma kootti darbiita tumura. Dhimma keenya tumura. Bakka amma sa'aatii gabaabina biqiltuu bakka akkana goona sii galee gaggabaabsine. Akkanitti jabaatu. Amma daawwannan siin jedhu kuni qorataan obboleessa kooti. Obbolummaan kootiif kan qorataa
Yoomiyyuu taanaan hadda bahuu hin danda'u. Abbaan fedhe nu diiguu hin danda'u, hadda nu baasuu hin danda'u. Nuti tokko burqaan keenyas, iddi keenyas, kaayyoon keenyas, galmi keenyas tokko jetta bakka. Haalaqa. Kanuma qofa shaadaanan sii dhiyeesse malee yookaan maammee dhiisii isaa wajjin bultiin ijaarratanii miti. Sii galee keenya waan ta'eef. Siin taanee garuu, siin taane. Koomentii dubbisaa arti bar. Koomentiidhaan deemaa arti bar. Wallaahi bakka akkas taanaan ati bakka. Kan nama koomentiidhaan deemu. Jechuun erga koomentii Kan sammuu kootiin malee an koomentiidhaan hin deemanii. Gatiin ilaalin gatiin ija jaarsaa. Waan akka kaayyeffatan. Ija jaarsaa keessa ilaaluun dirqama yeroo jaarsi dubbatu. Akkanatti nu guddisanii maatiin koof kee. Waayee. Qoosiidhaa warri koomentii barreessitan isinis yooni naqqee taasisanii garee. Maatiin keenya akkatti nu guddisan beektaa maaliif asirratti dhufte? Kuwaadhaan barbaachisu obbolummaa bultiidhaa beeku. Hin shakkine kaa hin shakkine immoo hin shakkiin uttuume biqiltuu koo. Maa shakkitu. Dhiifama naa godhee biqiltuu gaa jaarsi waa hin kukkufaa gisee tokko sagalee yeroo affaname narraan ilaaline. Maal ta'e beektaa? Amma qorataa miti nu bira darbinee shakkine akka gocha maammee nurratti hojjete sanan dhiibne